har'a maaltu waldaa kiristaanaatti namni akka namaa dhaabbanni akka dhaabbataa wanti hundumtuu akkaataa uumama isaatti yoo guutuu ta'e bareeda. Wanti guutuun taane irraafama. Wanti guutuun taane dhaabbatu. Waldaa kiristaanaatiif yoo saba waaqayyooti humni qabeenya isaaniiti. Ilaalaa waaqayyoon qabeenya inni guddaa Museedhaaf kenne maal naan jettan humna. Museen gahumsaa beekumsaa wanti mooticha fuuldura isa dhaabu tokkollee hin jiru. Kanarraa kan ka'e mootii fuuldura akkamitti dhaabbata? Ulfinaan dhaabbata ture. Akka nama ergamee osoo hin taane akka nama aangoo qabutti. Waldaa kiristaanaa har'a keessa jirtu maal fakkaata? Humna qabdi, hin sodaattamti. Addunyaan kun hin sodaata. Moo waldaa kiristaanatu faallaa deebi'ee addunyaa kan sodaachaa jira? Kanaaf jecha waldeenyi kiristaanaa maal keessa akka jiru? Jireenyi keenya maal keessa akka jiru? Kiristaanatti qaamni Kiristoos kun maal keessa akka jiru? Dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha. Museen garuu akkas jedhe lakkii yaa Waaqayyo namni koo karaa kennu beeka ulfina keetiin nu beeku namoonni biyyi lafaa kun jedhe. Saanduqni kakuu Waaqayyo sokkinaa abdiin jiru maali? Abdii waldaa kiristaanaa har'a Yesuus Kiristoos. Qabeenyi guddaa Yesuus Kiristoos gaafa biyya lafaa kana tajaajila foonii salafarra tajaajilu sana gaafa xumure hojii ergamootaa boqonnaa 1:8 irratti gaafa ergaa isa uumaa bartootatti dhaammata akkas jedhee humna sii kenne. Qabeenyi waldaa kiristaanaa inni guddaan horii baay'ee akkaawuntii irra qabaachuu miti. Qabeenya baay'ee akkaawuntii irra qabaachuu miti. Mana daldalaa qabaachuu miti. Humna Waaqayyooti. Yeroo tokko kiristaanaaf kan kenname inni jalqabaa humna. Bara Saamu'eel wanti nyaatan jira. Amnis jira. Manni waaqeffannaafis jira. Wanti nyaatan jira garuu humni Waaqayyoo hin jiru. Humni Waaqayyoo hin jiru. Bifti waaqeffannaa jira garuu humni hin jiru. Kanaaf jecha waldeenyi kiristaanaa maal keessa akka jiru? Jireenyi keenya maal keessa akka jiru? Kiristaanaa dhaabbannee of ilaaluun barbaachisaadha.